السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاهي سنة وردفتو تغينيا. أكو بيه كمو بينين هاga arran tanattin o barbaacha jirra haga arran tanatti mul'anne jechuudha. Egaa gaafa kaanii gaafa kaan dhagaa channa deet goo dabaanu na harkaa fiigaa qotee badee jechuun dhabame jechuudha. Ilaa arran tanatti no barbaaduma jirra. Amma inumaa booddan kana egaa guyyaa saniiti an qabadhu viidiyoon maruu dhiisee malee egaa guyyaa saniiti barbaadumatti hin jira isa. Haga arran tanatti hin argine no asmaanuu mee Faatumaa salaamtaa gaafadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبرتو تفوق دفتو تخينا كم نجان وقبضني جرتني إيجا أكو بيكمتي بينينجا إبا بده همولا نه بربادو ما جرا ني بربان نجاي ماي هاga بربان متي جامت اللين جنا وانديفنو نودي دابدان سنينجا مي سنيلين نهرد فادان سنينجا akkuma beekamu mee ati haga akka barbaadde keessatti takka waan hafuura isaa dhageessan qabdu. والله فور تكل من دقني جا بربادة قالوا بوم تنجرا بربادة ما تنجرا جت والله نس Ayyee. ما بيها وربي هولس إن شاء الله. Inoo gaaka irraan tanaa ishilleen barbaaduma jirti nutilleen karaa yaane barbaadu jirra. Ishilleen oo hin agarre jetti mee gaatu waamu godhaaf rabbi furmaata haafitu waanuu fi seenutu jidduu tanatti rakkamu jirra. Egaa guyyaa sannu harkaa baafate inumaa bakka tana buutee isaa hin dhabne. Magaalaa tana keessa bakka hin dhaqne hin qabu ammaan tana bakka inni sheenaan naaf takka jiraame bakka sana illee deemetin hundaa'u takka na ilaalan hafte jechuudha. Mee inshaallah du'aama godhaa inoo silaa sheeyinilleen rabbi haa baasu silaa sheeyini beebeeyte dila mara nu rakkiftu. إن شاء الله شيء يبغى بدي ما أنتنا إن شاء الله قامي شيء مع ربنا هباس ورشيء يبغى أنا وين تك ما تك والله ما متس. Wanni takka jirtu bar silaa sheeyini bee silaa gaafa sun warqaan bahu ture silaa dawaanitti godhama. قاس لا كم نيل سنس نسني سلا سو شيء جراته ويمسك فيسا ويا كتير نور كابي ما أنتنا بكتنا جرا دوي جراته مرام بيني بقى بس دعان سد فيك تك بكون تلو هفته يوم جرتو بكتير نتنا دور فيك تسنن لي بربانة دمنا قراص مرادم بكتا كتاعي تسلا بتسي Tahu kan ini. بربانة دمنا وربنا هذا ودوا منو قد يا أخو جمتو تفير دكتور تخينان سنينجا Egaa inoo sheekallee maallayni qafalamee jira silaa maallayni akka maduraa qafalame laakiin tura ba'ee garuu akka ammaan tanatti maallayni inoo qafalamee jira inshaallah guyyaa hanga tokko boodaati waa ba'uun oolu mee du'aama godhaaf yaa'u isa sanis farakaa jira kanaatiin miidhamee faraka jira kanaa rakkamee mana hidhallee seenee maallaqa itti bittee qaaleettiin mujirimti itti dhagaa akkuma waliin beeynutti rabbiin sodaattu. Akkasittiin innillee mana hidhaa galchite mana hidhaa sanii rabbi haa baasu jaa du'aa godhaa fi gaa farakuma ishiitti gaa inni akkana ta'e innilleeni yaaboo du'aama godhaa gaa khayrumaa fi ati namni yoo khayrii yaade zaman ammaa kana akkana ta'a silaa khayrii namni yaadu silaa akkanan ta'u ture garuu laakiin rabbiin nama beeytee yaalatuma kora jedhani sadii mee isinilleen du'aa godhaa fi du'aa illee nu bira dhaabbadhaa biinii kanas rabbi haa fayyisu jaadha. Rabbiin jalqaba irratti rabbi haa mul'isu jaadhaa du'aa godha. Silaa abba isaa arganne sheeyini guyyaa lama sadii keessatti yoo rabbi jee inshaallah ganturu ni ba'a maallayni qafalamee jira. Hogguu ni baheen booda isa bakka jiruuf inneetuma amma inoo mana saahiba biinii kanatti illee viidiyoo irraa isinii marra jechuudha. Asitti finnee asitti isa wallaana sheekas itti finnee jechuudha. Ammaan tana haa an guyyaa meeqa amma barbaadee dhabeetin ifirraa deebi'ee amma mana saahiba isaa jira. Saniin ammaan tana haa isinuma beeksisuudhaaf jecha akka ammatti hafuura waan hin arge hin qabu jechuu isin beeksisuudhaaf viidiyoo tana jechuun isinii maree jechuu barbaadeeti guyyaa kaleessa fi kanallee viidiyoo marre saniifin ammaan tana haa deemetiin gaa ammaan tana haga inni bakka inni gartee sheenan itti naa hafte sanittillee deemee baasa qabadde jechuu akkasitti barbaaduuf deemaa jechuu inshaallah du'aayiidhaan nu bira dhaabbadda. Ati asirratti haga sheeyini silaa inshaallah numa baate guyyaa sadii booda. إن شاء الله Egaa walumaanuu 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 bariyaa saadam keenya barbaanneetuma walumaanuu numa baafna bar haga gaasheenyi sunubee inni ni mul'atu eessatti jettaniis bakka ta'e digattatti hin jirtu. Jirtu. Haga rabbiin gaanu argamsiisutti numa barbaanna gaan fardeeffanneetuma barbaanna. Beekama gaazexoo akkas hin ta'in gaa hin agarru. Eegaa fardeeffanneetuma barbaanna gaa rabbirra nu haa dhaabu. Rabbiin ni dhaabaa barra Inshallah rabbirra nu haa dhaabu.
نو بربان أتابولا كل كم تركول تانيس بركة عاشق إيه مقالات أنا إلى طرفت تيمدني بكتة يدقنا بكتة كقبة بكين سنقرتي أشيشة الله ربي هامل لسوية الدعاء قلا ديما أنيس والله نمان دي نمان قال نما كنا قرتني نمان جانا نما كنا قرتني نمان جاري بكك أمامات وتكتين تكنا جلا نمان دي بربايد ده بتاني وين اللي برا كسرين اللي بربادي ده بينماتو وقوك وانتي قابت أنا أسكاي وين مديش دي واجي بكانو كشاشن اللي ولا وهي جرتو إن وايس مجيء ده متفيقو كل إسرائيل ده كي وقع هنجور إسرائيل بتانا أنت ساتي رومان دي يا أبو ربي رنو هذا أبو جاي نو بربان جاي سوي تتني سبب كده أنت تتني جرتو إن شاء الله ربي رنو رابا بر رنو رابا والله ربي رنو هذا أبو فردي فنيت ما بربان جاي ورداني سرباز مترتين ساي ما بربان جاي أبو إن شاء الله أوه إيشلين بريدو تنتي قبضت وردان اللي بيجي ما ده حرام يكرو لين رتي بنمتي والله إيش ربي برا هذا أبدو جاي لما تنا إن شاء الله قالوا تي سمان تنا خلاص أكون خلاص خن الراقم نيتا كي يسا قررتي قرتي إيشيني أتيك جمع غيتين برباد نتيس جمع غيتين دي بربادنا جنة بيتا نتيس إنفراد فورا نيوان كان هنكا وا إسا خنا قررتي إفدوان دي بنو إنه وادا قال لي شو إسا برباد بجراجو مالف yoo ati namaaf jechuun yoo ati namaaf dhimmamtee nama saniif laffaate rabbiillee waasii godhuu danda'a rabbiilleen si rahmatuu danda'a nutis sanumaan rahmata rabbiirra qajeella jechuun amma namni keenya yeroo ammaa tana keessatti dhiiroo ammaa loon balleessee rabbiin akkatti nama korafaa jee yaadaayite san jechuun hin barbaachisu maaliif rabbiin nama jaalatu mokkoon sifattanuu fi ati tana fatanaa dheettee hordalleen akka wanni hin jenne tana fatanaa dheettee ishilleen akkasitti wanni jechuu qabdi wanni hin dabarre hin jirtu ni dabarti wanni dhuftee martee tan dabarre hin jirtu ni dabarti rakkoo ammaa tana jetteetis wanni jechuun qabdu nuti sanda hin deenyuun bira dhaabbanna waan ta'eef wallahi jazaan ammaa faayinu man turtu jan wallahi irraa kafaluu fi ta'a Ibraahimii fi biiftu baan taa'iti irraa kafaluu fi ta'a wardaa tana wallahi si inshaallah amma rabbi walta khaase walta jiranii miti rabbi walta khaase kun Ibraahim dhoyte dhiinyu kana kata jala gara jala isaa deemose mijoo ishii deemu chaagura isan tudee jaasan tudee insa dhee dhiinyu kana kata jala akka bishaanii wata lafarra jala hino ga rabbi walta khaase barhanyi wardaadhaa silaafitti turmu wili deebi'asun wili walfidanii haasasanii maaliif irraa kafaluuf ta'an jeer rabbiin qabadhu akkanumatti sindii isu lafatti hanyi bilaal nama iyyuuti hanyi bilaal kai bilaal micaa haadhaf galchina micaa nama ilmoo nama akkana goone jedhe ilmoo isaa wallaalee beekte ilmoo isaa tun beeku akki juuni bar kai nuun ni galchina ilmoo namaa ni galchina jeen gahaqa bilaaltu gawanti jiga isaa ishii kattoon ni kaasa kaise boolata kaasa kaise raasoitu kan kai ni galchina jee santi yaabu galchinu osoo ni juunu kaayee maddii baafatte dhufee manatti cafaqe dhufee damma deebee mucaa tokko inni manatti cafaqe dhaqee damma deebee mucaan tokko dhahe ifumaafuu dhahamee jechuudha mucaan kun gurraachi zaakir jedhanii sun gortee dhahee kana fiidoo halkanii guyya laala fiidoo isaan gallakkisan halkanii guyya laalaan inshaallah tilee isa adilaalu jirtaahu am viidiyoo walaa maarree tan irraa kun qabu qabu deemsa malee ammaan tanaarraan tanaahu gaa hordoftoota kanaafin egaa namni kun akkana akkuma inni beeytee hafuura argamu akkamii maal jee namni yaaddaa beeyte saniifin deebi'ee ammaan tana viidiyoo maree qabadhu namni kun gaa dirqama gaa wanni tun yaa'oo karaa oromummaatiin karaa waa hedduutiin egaa hayni nun dhiisu hattaa nama akkana rakkate kana bira dhaabbatuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Hanga rabbi nu dandeessisetti nuti ishii duubaa duukaa inaaf dhugeetii yaada. Rabbirraa aansumee hordaa tana. Saniifuu kaa. Wallaahi walumaanuu laa rabbirraa aansatu walumaanuu nu haa gammachiisu. Aamin aamin beeytee gammachuun ishiidha teenya gammachuun teenya ta'e ishiiti. Gammachuu inshaallah gadda adda qooddanna. Akkasumatti yoo nuti gammanne yoo ishiin gaddite nuti gaddu qabna. Yoo ishiin gammate nuti gammatu qabna maaliif intala musliimaati intala oromooti jechuudha. Saniifuu intala dhalaa namni kan taphatu jiru kana isheen dheengadda ansi biran jira na abdaddu hangana jiru rakkoon akkasitti hin galtu kara waa hundaatiin jeeti isheen bira dhaabbatee ishii waamee qajaanii ture jechuudha. Nuti siin isheen sun jalaa hidhamnaan ishiin sun baay'ee takka rifattee gadditee gadda hamaa keessa jirti. Gadda sanirra dhaabbanneet nuti saka keenyatti haawoo nama kana haawoo nama dhabee noo sheekallee farakaa ishitti achi godhuutiif jecha waraana barbaadanii maallaqa itti gubboo nyaachisanii qaban kana nuti maaliif bira dhaabbanne nama kana jennee itti achi gorree jechuudha. Nuti nama kana yoo nuti bira dhaabbanne rabbiillee nuuf yaadenneet amannaa inshaallah mee isinillee yoo du'aayi nuu gootan du'aayin teessillee nu gargaarti.
biin illee sadarkaa inni keessa jiru sadarkaa haala nama yaachisu dhiyoon tana bakka tana keessa dhaamee jechuudha nama bakka inni nadhee tun haga ammaan na dhukkubti siidadhaan nadhee hogguna na harkaa bahee hoggun argu guyyan dhiigaafattii viidiyoo irraa malee takka hoggun sila anammaan tana dhaameetin viidiyoo maali maraa iti viidiyoo istoo godhee cufe sanbooda ka'eetuma ofirraa deemee jechuudha. Maraatadha maraata sanoo hagana sileen osoo viidiyoo irraa maruu jirru gaa'inoo namni kun sadarkaa tanarra irree osoo maruu jirru maraata namni kun naaf yaaddaa wayii beekaare akka fayyutti. Eega maalitti beeka? Gaafa fayyii booda beeka malee maalitti beeka? Maalitti beeka nuti isaa jechaaf ammoo bu'aa bahii meeqa bahu jira rakkoo meeqa laalaa meeqa obsinee waa meeqa keessa taru jirraa jechuudha akkuma beekamutti nuti ammoo san hunda nuti siin qabadhu namni kun miidhamaa keenya jennee itti asmaynee akkana wajjin rakkamu jirra malee wanni biraa ta oromummaa nu rakkisu jira obboleesso namni kun as dinas mala biini wajjin nyaannee osoo hin taane intala dhalaadhaa ta namni itti taphatu jiru yookaan amma biiniin wardattachi goruudhaaf shayini wardattachi goruudhaaf nama rakkate bira dhaabbatuudhaaf ijoolleen yakka takka malee adabamtee akkana taate. Kunoo shayini hidhameeti dha biiniin kun maraata shaarra deemu jira. Waggu tana reemee nama gaddisiisu. Wayii wallaa waan hedduu takka garaana. Garuu ammoo waa fayyaanii miti namni ishii jala seene beekte mallaqa beeti waan ishiin tuyxuun tan nan galle garuu eega achi keessaa baateef garte booda alhamdulillahi rabbi galannaa goote shukurii galchite. Ganaa shukuriif galchuu keessa. Eegaa maaliif namni ishii jala jiru sun anqararra hin jire jedhama taa'eef hin beeku. Zawwaqamee mataan hin dalagu jechuudha. Saniifuu alhamdulillah sheeka silaa faraqaa isaatiin nutillee najaa baanee egaa karaa hamaa sanirraa rabbi nu deebise santu arraan tana mana hidhaadhaa jira mana hidhaa sanillee amma maallaqa irraa qabalame biininis guyyaa hanga kana keessatti anis bakka inni jirutti Faatimaanis kallattii takka nurraa qabdee ani kallattii takka deeme bakka isaa inni jirutti qabu qabna maaliif bakka gartee maraataan jiru gaasilaa isin maraataan mana namaa lafaa ciisaa biyyi tuni biyya guddoodha magaalaa guddoodha mana kana jala jalaan baane arbitun biyyiti mana kana faa jala gaaf mana namaa kan jala mara waliin ga'uu hin dandeenye jechuufi malee bakka takka bakka walaala kun